Jeremiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 32. Durbii mi'a miidhagina ishee hin irraanfattiire. Misirroonis mi'a ittiin naqatamte hin irraanfattiire. Sabni koo garuu bara lakkoofsa hin qabne na irraanfate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jeremiyaas boqonnaa 2 inni namarratti xiyyeeffate kuni wanti guddaa isin dhibu. Jeremiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 32 kanarraa saba kootu yeroo dheeraa na irraanfate jedhe Waaqayyo. Saba kootu maal godhe? Na irraanfate. Mata duree irratti dubbadhu Waaqayyoon irraanfatamu. Ameen. Waaqayyo hin irraanfatamu. Saba kootu na irraanfate. Gaafa akkas jedhu Waaqayyo hin komate. Amma beekama dhiiseera malee Waaqayyo nama baay'ee komate. Waldaa baay'ee komateera Waaqayyo. Saba baay'eetu irraanfate Waaqayyo. Amantoonnis Waaqayyoon irraanfatee jira. Tajaajiltoonnis Waaqayyoon irraanfatanii jiru. Warri luboonnis Waaqayyoon irraanfatanii jiru. Naamusi iddoo aarsaa illee jiru. Warri faarfatan irraanfataniiru Waaqayyoon. Lallabdoonni irraanfataniiru. Hundumatu irraanfate paasteroonni irraanfataniiru. Har'a garuu saba kanatti dhaamsa naa dhaamedhe Waaqayyo nan irraanfatinaa jedhe. Ameen. Hin irraanfatinaa Waaqayyo. Gooftaan ulfaatu. Isa guddaa kana, isa jabaa kana, isa ulfina qabeessa kana, isa gaara iddootti buqqisuu danda'u kana, isa du'aa fayyaa godhu kana, isa jireenyatti nama eegu kana, isa boriif immoo mana galgalaa ta'e kana, karaa deemtan irratti guddummaa Waaqayyoon irraanfatina. Ameen. Maal akkamitti sabi kun amma waggaa dheeraaf na irraanfate. Waggaa dheeraaf na irraanfate jechuun waldaa dhaquu dhiisan sabi sun jechuun miti. Saba waldaa dhiisee komate miti Waaqayyo. Na waaqeffatanii komate miti. Faarfatanii lallabanii raajanii komate miti Waaqayyo. Maal la godhane? Na irraanfatanii. Yeroo faarfatan akka Waaqayyootti hin faarfanneef. Yeroo lallaban akka Waaqayyootti hin lallabneef. Yeroo bulchan akka Waaqayyoof ta'utti hin bulchin. Isa irraanfatan. Isa dhiisan. Hin dhibee miti waldaa. Amma Hoosea boqonnaa 8 irratti iddoo aarsaa baay'isee Efreemiidha. Iddoon aarsaa daarii qabu galateeffannaa moo baay'ee baay'isanii galateeffannaa maduwaa ta'anii galateeffannaa baay'isanii garuu Waaqayyo keetti Waaqayyoon irraanfatanii Hoosea 8:14 irratti sabi uumaa isaa irraanfata. Yaaqoob uumaa isaa irraanfate. Keessa deebii 32 irratti immoo Yaaqoob fudhatee waan gabbateef hin irraanfatinaa Waaqayyo. Waaqayyo tarkaanfii fudhata. Namoonni Waaqayyoon irraanfatan akkam ta'u isa jedhu. Waaqayyo yeroo isaa sabi isa irraanfatu maal akka godhu qabxii lama isinitti himaa. Namoonni Waaqayyoon irraanfatan immoo maaltu isaan mudata? Maal keessa jiraatu? Amma Waaqayyo isaa waliin dhagiya maaliifota fitee baraan gootti kenne immoo waan sitti mirraa bitaatti mirgatti godhin jedhe. Dhagee dibeetu Waaqayyo namatti argee dibee isa sitti meduwaa godhi bitattis mirgattis maali godhin? Hin godhin maal horra deemi? Isa booddee dhagii fiteenaan dhagee ishee jojjoortu wayitti hin galle. Inkitti godhee rukutee dhufee warra cochooma fidee dhufe. Waaqayyo waaqarraa Saa'oliin nan tuffadhe nan dhiise. Ammanni kan biraa geddereedhumnaan Waaqayyo akka jedhe Saamu'eeliin dhaqiitii si tuffadheera jedhe. Si tuffadheera jedhe. Barcuma si dhoowwadhan jedhe. Maaliin si godha jedhe? Si tuffadheera jedhe. Bulchuun bulcha garuu tuffatamaadha. Waaqayyo har'aa jalqabee akkasuma hin godhin. Wanta guddaa anaan na dhibee yeroo Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 kaasee dubbisu waa'ee Saa'olii Waaqayyo si tuffadheera ittiin jedhee waggaa 38 biyya hoggade. Waaqayyo maal godhe? Si tuffadheera ittiin tuffatamanii nyaatu biddeen beeku miti. Biddeen nyaatu nama dhowwu tuffatamuun. Biddeen nyaachaa tuffatamu Waaqayyo nu haa oolchu. Nama akka namaa reebaa tuffatamu Waaqayyo nu haa oolchu. Amma Saa'olii nama uummati biyya sanaa yeroo Saa'ol iddoo tokko dhaqwaadhaa baay'eedhaniitu mootummaa keenya dhufe dhanii simatu Waaqayyo garuu tuffate. Tuffatamaa simatame barasa. Tuffatama. Inni nama dhiise miti Waaqayyo isa dhiiseera namni immoo harka reebee simata. Ayi bara akkasii keessa jirra nuyi sama seera Waaqayyo har'aa jalqabee nu haa gargaaru. Ameen. Baay'ee wanti na gaddisiisu erga Saa'olii tuffatamee booddee deemsa baay'ee keessa deemeetu Saamu'eel isa duraa boqonnaa 28 lakkoofsa 6 irratti dhagee jilbeenfate Waaqayyo fuuldura. Maal godhe natti dubbadhu dhagee jilbeenfate. Amma dhiise miti Waaqayyo. Amma dhiise miti. Tokko warra Waaqayyoon irraanfatanitti Waaqayyoon hin dubbatu.
Maalikon jalaajan isa baaqe kana barreeffatu warra waaqayyoon irraanfatan waaqayyo jalaajan isa baqa waaqayyoon deebii kennu waaqayyo irraa jalqabee deebisii fala ameen akka olii keessanii qaban waaqayyo si jalaan jallisinedha waaqayyo si jalaan jallisin ameen ameen dadhabaan ala taa'e miidhamaan ala taa'e warra waldaa keessaa ammoo waldaatti nammanii waldaa waan biraa godhaniif warra waldaa waan biraa godhan kana gadareetu warra miidhamaa dhufee mimmaan irraa waldaan koode himimmaatu keetti namarraa haqama malee keetti nagadu miti eegaa setti waldaa waan biraan ta'u yesuusiif malee amma kana amma soo waaqayyo tuffate barre saa'oli akka tuffatame barre qullaa deemaa nama ajjeesaa nama fannisiisaa yoo barbaade hiisuumaa yoo barbaade waan barbaade godhatan dhumarratti waan tokko dhufeef dhagee jilbeeffate beekate waaqayyoon hin gaafata waaqayyo deebii kennuufii didee jedha waaqayyo deebisii kennuu dide ameen ameen ay baay'ee kisma tokkoffaa saamu'eel sarara saamu'eel boqonnaa 23 lakkoofsa 6 waaqayyo saamu'eel raajiin isitti dubbachuu dide lallabaan isitti dubbachuu dide abjuun isitti dubbachuu dide isa booddee mana eekera dubbiftuu naqinii sagalee waaqayyo keetti caafamee jira namni mana eekera dubbiftuu dhaqu isa dhumaa xuraa isa dhumaa haa ta'u jedhama caafa achi fiigee dhaqee eekera dubbiftuu gaafate macarrashaa kan inni ittiin billaasaatiin of gorra'e xuraa isa garmalee ta'e amantoota mana kana keessa jiran waaqayyo xuraa of godhe ameen ameen xuraa isa dhumaa ta'e kana booddee diinni isaa gaafatti duudu qooda kan biraan na ajjeesu na ajjeesine billaasaatiin morma irraa cite ni maaddi nama meeqarra jira waaqayyo gaa'ela nama meeqarra jira waaqayyo nama meeqatu waaqayyo kabaja nama meeqatu ijoollee isaa wajjin waaqayyo yaadatee jiraata ameen haraba nama meeqaa mana isaa keessatti olii galaba maatii sabi mana kana keessa jirtan haraba nama meeqatu waaqayyo yaadatamu laphee nama meeqatu biddeen dhiyeeffate waaqayyo yaadatamu galateeffatee manyaata amma namni seenaa biddeen margate soo maaddiira nama meeqatu waaqayyoon yaadata nama meeqatu yeroo harka fayyaannu wayyaa fuudhee uffatu waaqayyo yaadata nama meeqatu yeroo laaptooppii isaa itti bubuun sana waaqayyo yaadata nama meeqa waaqayyo kan yaadatu nama meeqa yeroo inni yaada harka siiree waaqayyo immoo kan yaadatu irraanfatamu waaqayyo inchallisee waaqayyo saawwatana inchallisee waaqayyo biyya jira wanti guddaa isin qoosee boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irraa mootiin moosifate biyyi kuni ani garuu kee jiru jedhe mana gurguddaa ijaarratanii ani garuu kee jiru dhagaan bisaan dosan ani garuu maaliin godhu keessa jiru in fuudhanii ani keessa jiru mana ijaarratanii ani keessa jiru in heerumtee ani keessa jiru in fiiguun daldalu ani keessa jiru mana gaggaarii qabu ani keessa jiru kaabinee gaggaariidha ani keessa jiru waaqayyo lafatii jiraattu hojii kee gaannebi ameen Mesne waaqayyo jiga gaannebi ameen maanu sabi kun ameen jira ameen waaqayyo karoora gaannebi ameen ka waaqayyo malee jiraate ameen 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 wayya nafsi wayya nafarnatu wayya nafsi wayya kana bufne abakiya ya nigala ko amaka buwasa pinana busa wala faramna sasachise gona ke sana basa lagyanin keduga namatole galgala badu olina feki sagale jirenya manage nafidu waya nafsi waya Jesus waya nafsi waya ay waya nafsi waya kana bune abakia haleluya amen berata kisah dot kasa anak waaqayyo waya jiraga anak waaqayyo waya haleluya amen sabana waaqayyo waya ye amen waya waaqayyo amen amen kota bitenya tadi cafaru darba kota ufadani riyaw jibbashanaru darba kota managari jarratu darba kota jole gari jimakina fudatani bauri darba kota namar kana mare buri darba kubanya turi darba haturi darba heturi darba madini darba bifi
kya asra hojjechuu hin darbu. Hin darba. Amen amen. Beekumsi isaa hin darba jedha. Hin darba. Waan darbuuf itti Yesuus hin raafate. Amen. Hin darba. Beela majaltan hin darba jedha. Hin darba. Yaalfaan. Hin darba. Guyyaan kun hin darba. Mana waaqayyoo kee alatti gadi fiigina. Garaa keenis hin bitaminaa hin darba. Amen. Namoonni gaafa waaqayyoon irraanfatan isa tokkoffaa waaqayyoo jalaa callisan sinii jedhe lamaffaatti immoo lammaffaarratti waaqayyoo mataa isaaniitti isaan kenna. Gaafa irraanfatanii lammaffaarratti warra waaqayyoon irraanfate mataa isaaniitti isaan kenna waaqayyo. Maal isaaniitti isaan kenna? Wayyaa abbi waaqayyo. Ameen. Hayyuu ulfina kana kenna. Maasaa kanuma keessaa gabuu godhanii wajjin taa'an. Gaanis isinitti himaa. Kanaaf inni daawwiti iddoo biraa guyyaa kuma tokko ooluu mana waaqayyoo keessa guyyaa tokko ooluu naa wayyu. Wayyaan kana kenna. Ameen. 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 Mataan keessan qabatinaa kana wayyaa. Bar tokko wanti gooftaa nama dhiisisu daarii qabu jara kana wayyaadha. Ameen. Inni isinaa Yesuus. Ameen. 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 Beekumsi isaa ameen. Ameen. Waaqayyo mataa keenyatti isin hin kenne. Ameen. 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 Saba isa raanfate maal godha waaqayyo? Mataa isaatti isa kenne. Mataa isaatti isa kenne naan qullaa jechuun beekani qullaadhaan ulfinuma jedhu. Mataatti kennaman jechuun baay'ee ulfaataadha. Mataatti kennaman jechuun ejjaan ejja jedhan. Sobaan soba jedhan. Maalitti kennaman jiru? Namni mataatti kennamni mandara keetti waan inni godhu baay'ee ulfaataadha. Gaafa waaqayyo saba sana mataa isaaniitti isaan kenne warra Roomaa maal ta'e mataa isaanii maal isaan godhu? Waan namni hin hojjenne hojjetan Roomaa boqonnaa tokko lakkoofsa 21 waan namni hin hojjenne hojjetan. Waan maalii godhu? Waan namni hin hojjenne. Waan namni hin hojjenne hojjetan sammuutti kenne waaqayyo namoota baay'ee. Maatii baay'ee ofii isaaniitti isaan kenne baay'ee. Gaa'ela isaanii kabajan, ijoollee isaanii kabajan, qe'ee isaanii kabajan miti. Mataatti kenne baay'ee. Tokko kaddeema garuma barbaadate firshii qaba. Jireenya isaanii daandii isa ijoollee taphatu. Asiin nabaasii qaba. Abbabbaan karaa barbaadama. Mataatti kennaman har'aa jalqabee sabni kun waaqayyo mataatti isin kenna. Ameen. Warri amma ergaa kana sodaatanii fudhataa jiran waaqayyo har'aa jalqabee seenaa geeddaru. Ameen. 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 Waaqayyo fiigeetti isin kennanii olii jiranii waaqayyo fiigeetti isin kennanii. Ameen. Ameen. Amma waaqayyo gaafa ofitti dabarsee nama kennu nama fuuldura dhaabatanii wayyaa fudhatti jiru. Nama wayyaa fudhatti jiru argine isin. Amantootaaf ijoollee lafa godhatan sun ijoollee qeexota. Qeexotiin kaan xiyyaara hojjetu. Kaan immoo warri ofitti kennaman immoo waaqayyo isaan rukute immoo kootii ofirraa jiranii ittiin laayikii argatu. Amma dhuguma isaan yaadaniitu sin. Kootii ofirraa jireetu ittiin namni laayikii isaa godhu. Nama qullaa isaa wayyaa ofirratti babbaqasuuf laayikii godha nama masiidha. Ofitti kennamanis. Ishi nama dhaabatee wayyaa ofirraa jiru nagaadha. Mataatti kenne waaqayyo. Kanaaf namni mataatti kenname salphinaan biddeen nyaata. Salphinaan harka dhiqata. Salphinaan wayyaa uffata. Salphinaan nama dubbisa. Salphinaan biyya kee deddeebi'a. Namni kam nama waaqayyo mataatti dabarseessa kenne. Nama waaqayyo mataatti dabarseessa kenne immoo sitti fuudhin. Ameen. Ameen. Biyya keessa namni guute warra waaqayyoon salphisan malee kan waaqayyoon kabajan hin jiru. Ya Isaayaas tinggal qulqullaawaan baatu biyya kee bayi maal godhi? Sooki. Kee sookaa jedhe. Ameen. Sooki salphina kana kee. Ameen. Sooki kee walii jiranii. Sooki keessa. Haleluuyaa. Ameen. Hindu Yesuus. Ameen. 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 Yesuus yeroo fi'annaan madarakiitti ol ba'e. Maaliif ol baate? Sin salphisa jedhe waaqayyoon. Warra utuu waaqayyoon yaame madarakiitti ol ba'an salphisa waaqayyo. Ameen. Ameen. Warra dhugaa jallisanii salphisa waaqayyo. Ameen. Namoota biddeeniif waggeena wal fakkeessan waaqayyo barana agargar nuu baasa. Ameen. Hin amantu. Har'aa jalqabee saba kana hin fayyisa waaqayyo. Ameen. Amma harka keessan kanarra abidda nama qulleessu kaa'eera. Ameen. Ati sagalee haa ta'in. Ameen. Lakkisaa sirrii maxxanee jira. Ameen. Ilaalcha keessan akkasirraa isaatii harka koota bitti qabateera jedha. Harka koota bitti qabateera. Jedha ammayyuu. Harka koota bitti qabateera.
qullee suuqaaya. Barruuqee kanarraa abidda seenaa gedderu kaaya. Barruuqee kanarraa abidda salphina gubu kaaya. Har'aa jalqabee sabi kun koosii kee dhaabatu. Har'aa jalqabee sabi kun salphina kee dhaabatu. Rifeensa mataa kee deema miila kee tarkiitaan ofirraa xaragaa. Abidda kun. Abidda kun. Salphina si baqachiisa. Hanna si baqachiisa. Ejja si baqachiisa. Koosii kee dhageessiite. Iddoo salphinaan dhageessiite. Ilaa abidda hongeelaati kun. Ilaa dibata abiddaati kun. Ilaa humnaa waaqayyooti kun. Har'aa jalqabee koosii kee dhaabatu. Har'aa jalqabee hirmi waaqayyoo tokkotti kee dhaabatu. Baaseera miila kee koosii kee. Baaseera salphina kee. Baaseera jal'ina kee. Sagalee guddaan baheera ilaaka. Jedha ammayyuu. Baheera ilaaka. Miila kee butee baaseera. Hallelujah. Sirra kana boodee ulfina gol boobete. Saba kanarra kana boodee ulfina gol boobete. Ulfina waaqayyoo si gol booba. Ameen. Amma yeroo tajaajilu warri kuufotaa qaba. Waaqayyoo si eebbisu. Warri tajaajilatti bilchaataa kuufotaa. Warri akka koo garuu waaqayyoon qofaa mana tanarra deemu qabdan garuu amanaa. Warri mana kee waaqama madaa hundaa kee ameen jechuun barbaadan. Hin darbiti utuuti mana ga'een immoo rukutamee si eeguu danda'a. Yesuus keessa warri jettan garuu waan hunduu akkasumaan. Yaadni garaa koo waan lafarraa keessa sachiise goona kee keessa na baasa. Akkan hin fedhu. Jesus.